Namoonni tokko tokko suuraa yookiin viidiyoo yookiin meeshaa waan namni hojjetee gadhiisee irratti qabdanii kun akkasii kun waan torbee lama keessa firaashii isa torbee lama keessa haphatee baduu jettu jechuudha. Anan gayoonaa firaashii torban lama keessatti haphatee baduu hin argine torbee lama miti ji'a lama keessatti haphatee baduyyuu hin argine jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah. An nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa namoonni mafarrashaa barbaadan ammas ajajachuu dandeessu isiniin jedha hordoftoota koo. Akkuma argitan kuni firaashii 4 fi tiraasii 12 garuu kan hin hafee jiru firaashii 3 garuu kan hojjetamaa qophaa'an jiru immoo firaashii 4 fi tiraasii 12 namoonni barbaadan jaahizatu jira. Bifa isaallee bifa baay'ee tokko bareedu. Carqii kana yeroo darbee majlisa irraa hojjedheen ture baay'ee tokko bareeda. Baay'ee tokko jechuudha. Yeroo majlisaa sana garuu kaameraanii akka tokko wayii nama naaf waraabee boggu godhee bifa isaallee jijjiiree ture. Carqiin kun garuu yeroo ammaatti hin jiru. Kanuma hodhamaa dhumasa kanaa fi kan tizaaziidhaan kan namoota kan dabra hodhamee qofatu jira. Bifti kun dhumeera jechuudha. Akkasi inshallah. Egaa akkuma seensa irratti jedhe namoonni akkuma beekamu firaashiis ta'ee tiraasii meeshaa kamiyyuu wal bira qabeetan isinitti agarsiisee akkaataa filannoo keessaniitiin jechuudha. Kan isinii bituu yookiin kan hojjetamu ta'ellee kan isinii hojjedhu jechuudha. Firaashii ispoonjii immoo isa torbii lamatti dhumaan argees dhageessin beeku mee namoonni firaashii ispoonjii torbee lamaa miti ji'uma lamattuu haphatee laafee dhumee badee argitanii yoo jiraattan mee komentii jalaa kaanis ni jedha. Dhugaadha firaashiin ispoonjiin lallaafaadha. Ispoonjii maqaa dhumti isaa silaa'u innumti sadarkaa qaba kaala. Sadarkaa isaas afaaniin qofa isinitti himuu miti. Mana firaashii dhaqeeyyuu wal biratti qabee kun ammanaa kun akkasii jedhee garaagarummaa gatii isaatii wajjiniin isinitti himeera. Ammas illee namoonni ajajattan keessaan ni beektu isinii carqii duwwaa barbaaddanis carqii duwwaa nabraa argachuu dandeessu. Firaashiif tiraasii hojii yoo barbaaddanis firaashii saboondidii yoo barbaaddanis maaliyyuu akka fedha keessaniitiin isiniif jira jechuudha. Maaliif hundinuyyuu akka sadarkaa abbaatiin akka dandeettii abbaatiin jechuudha. Dirqama egaa firaashiin ispoonjii laafaa haphiidha. Torbee lama keessatti bada jedhamee dirqama namni humna hin dandeenyeen saboondidii bitachuu qabu. Akkuma akkasaatti hundinuyyuu akkuma akkasaatti jiraata jechuudha. Akkasii egaa ispoonjii firaashii ispoonjii akkuma isinitti himee yoodhuma isii kumaa gadii jirti haphiin tokko kumaa gadi an takkaa bitees gatii isiis gaafadheeyyuu hin beeku achumattuu natti hin toltu jechuudha. Isii yoo taate malee isiin silumayyuu halluma afamtuyyuu carqii keessaayyuu hin beeksistu gaa achumattuu haphiidha isiin lafaan waliin caaltu. Isii yoo taate malee firaashii jirra amma kumaa olii akkuma isinitti hime duraan 1,100 jira inni badeera ammas garuu deebi'ee dhufeera. Meeqa akka ta'e garuu hin barree 1,300 jira 1,500 jira 1,400 jira 1,600 jira 1,800 jira. Keessatti inni 1,800 inni 1,600 inni 1,400 kun taayigariidha. Guddina bicina yabbinaa faphina isaatiin birriin isaa wal dhaba malee taayigariidha. Akka Itiyoofoomii isa durii sana jechuudha. Itiyoofoomii inni durii hin jiru. Kanaaf inni kaan immoo fidanu jechuudha. As Jimmaan baay'ee guddiidha namni bitu jedhanii isa karaa Amaaraa Kililii sana ijoolleen jira. Amaaraa Kililii suni viidiyoo namni irratti hojjetan suni jechuudha. As hin jiru qooda sana garuu taayigariidha jechuudha. Firaashii bareedaan kan jedhamu kan mafarrashaaf ta'u. Inni laa bicate amma kanuma maatii koo iyyuu bitanii waggaa 2 wahiif ta'aara jechuudha. Hanga yoonaa inuma jiratti fayyadamamaa. Anis immoo kanaan dura waggaa 6 dura bitamee itti fayyadamaarru jira jechuudha. Inuma afataarra waa tokko hin taane dhugaadha. Bicuu gadi lallaafeera bicuu gadi jajjadheera garuu isa dhaqee gatuu gahes immoo miti. Waggaa 6 galaasabaa annaa qodaan duriif qodaan ammaas immoo tokko miti. Itiyoofoomii innumti durii sun iyyuu as nu bira amma Jimmaan dhufaan jiru jechuudha. Minaalbaata tizaaziidhaan yoo ta'e namoonni yoo hin fudhanna jettanii tizaaziidhaan isiniif fichisiisa.
qoda sana garuu taayigarii jira innumtinuu taayigarii keessatti inni 1800 suni habicatu hanga waggaa lamaatti fayyadamamtu. Waggaa lama jechuun bicuu miti. Waggaa lama miti qanii lama bulleeyyuu qodaa miti mataa keenyattuyyuu waasxinnaa hin qabnu. Qodaatu nu dura dhumatee nuti qodaa dura dhumatee iyyuu hin beeknu. Kanaaf hundinuu akkuma dandeettii isaa akkuma akka isaatti jechuudha kan inni jiraatu. Innaa firaashiin kun kan torbee lama keessa dhumuudha jedhamee suuraa yookiin viidiyoo namaarratti akkas dubbachuun gaarii miti. Waan natti dhaga'ame asirratti dubbadhee afwan. Hundinuu akkuma tizaazii abbaatiin boondidiis barbaaddanuu boondidiis isiniif hojjedhe jechuudha. Akkaataa isaatiin isinitti agarsiisaan ture garuu dirqama yoo namni hin qabaanne firaashii ispoonjiin torbee lama keessatti badaa boondidii hojjetadha innee nama humna isaatii oliin nama dirqisiisuun gaarii miti gabaa akkuma dandeettii isaatiin keessummeessuudha jechuudha. Dhugaan jirutti mamaa kun akkanaa kun akkasii jedhama. Abbaan haqimii ofii ilaalee waan dandeettii isaa ajajata jechuudha. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koo inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Namoonni mafarrashaa barbaadan meeshaalee farniicharaa Arabiyaa Majlisii waan barbaaddanii na biraa argachuu dandeessu isiniin jedha inshaallah. Meeshaalee farniicharaa nama biratti isin hojjechiisa Arabiyaa Majlisii mafarrashaa wantoota garaagaraa garuu meeshaalee mana keessaas isiniif hin bitaa garuu mafarrashaa fi Arabiyaa Majlisii waan akkasii waan akka soofaa ana biratti isiniif hojjetama jechuudha inshaallah. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.